Wayni wayyo. Inuu banne yaa Oromoo. Har'a baay'ee tokko salphannee salphina guddaa keessa oollee baay'ee sheemuun yoo waan jedhamu sun guyyaa irra nu mudate dhugaa rabbiititti ani takka waan akkanaa kana na mudate hin beeku baay'ee qaanfadhe irraa akka mataa kiyyaatti ani baay'ee tokko qaanfadhe silaa dubbachuun barbaadu garuu dirqama waan ta'eef dubbadha namoota garaana nyaatanii fi mudannoo ciccimaa achitti uumameerraa haasa'uu barbaada. Egaan daawwattoota kiyyaa nagaa isin gaafachuun irraanfanne akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha. Egaan har'a salphina keenyarraa dubbachuu barbaada. Salphina keenyarraa baay'ee salphannee jirra, xinnaannee jirra, haamileen nu cabee jira. Waan takka jireenya keenya keessatti nu mudate hin beekne nu mudate. Maal inni akkuma argitan har'a Oromoon gaafa ayyaaneffatu yookaan gaafa irreessa irreeffatu miliyoona lakkaa'amee irreeffata. Bara dabree yoo argitan nama miliyoona lamatti tilmaamamutu irreeffate hora Finfinneetitti. Bara baranaa nama 60 kan hin taane qaanyii saala guddaa akkatti qubaan lakkaa'uu kan dandeessu. Artistoonni meeqa bebbeekamoon hambaa Haacaaluu jennee kan nuti yaadnu salphisanii akka sareetti karaa gubbarratti gatanii. Artistoota akka Galaanaa Gaaromsaa fa'aa akka isaan hin seenne salphisanii akka sareetti karaa irratti ulee qabatanii suuraa ka'an jechuudha. Irreechi akka waan cidhatee akka waan yookaan eebbisiisaa wayii ta'ee abbaa barbaadan qofan abbootii amantii muraasa fi abbaa gadaa muraasa yaamanii akkasitti osoo miidiyaan addunyaa nu argu nama hammasan xinnaatun diina keenya duratti irreeffatame jechuudha. Isarra osoo hafee jiraate baay'ee gaariidha. Hanga saniin irreeffaturra hafeetiin guutumaan guututti garuu biraatitti yookaan bishooftutti akkuma duraanii sana odoo godhanii baay'ee gaariidha. Irreecha Finfinnee jedhanii gaafa namni 200 geenne irreeffatu Oromoodhaaf sheemidha. Bar waan biraadhiisi cidha Saaliyaa Saamii kaleessa hanqate. Saaliyaa Saamii amma sargii godhattee turte kaleessa. Sargii Saaliyaa Saamii san turre oo'aa ture. Ummanni kumaatamaan lakkaa'amu kun mana hidhaatti kun immoo uffata aadaa uffatee odoo bakka irreessaa seeniin karaa irratti hafee jechuudha. Jara kenna kuni bar irreessi yoo irreeffatame maal rakkoo qaba. Wanni tokko hin jiru, jeequmsi hin jiru. Namni nagaan irreeffatee aadaa ofii argisiifatee galuun jeequmsa mee kuni maal rakkoo qabamee jira kenna. Moo akka bara wayyaanee san nuti deebi'ee akka jiru shakkii qabaata. Kun diinota keenyaa baay'ee gammachuudha. Har'a nafxanyaan baay'ee gammaddii jechuudha. Irreessa namaa gasaniitiin irreeffatu sanuu waan gaarii godhanii kaameraa gubbaa gad waraaban waan nama achitti argame san qubaan lakkaa'uu hin dandeessa. Dhugaa rabbiititti qubaan lakkaa'uu hin dandeessani. Hedduun dhagahame akkanatti hin akkuma bara kaanii san namoonni akka Haacaaluutii fi Jawaar fa'aa irraa hir'ataniyyuu malee Oromoon sanirra waan baay'atee ba'uu natti fakkaatan. Irreessa sanirra xiiqidhaan waan mootummaan kunuu godhu natti fakkaatan. Garuu akkas hin taane salphina guddaatu ture. Gootonni keenya kaleessa kanaaf hin wareegamne. Warri hidhame kanaaf hin hidhamne. Bareen gaddaa akka nama jabaa mootummaan naannoo Oromiyaa kantiibaan osoo nafin aktiivistoonni fi hayyoonni artistoonni osoo nafin ayyaana addunyaa kanarratti hin argamne kabachiisanii nu gammachiisanii turan. Bara 2019 ayyaana addunyaa kanarra hin jirre godhan Oromoon miliyoona 2tu bahe. Har'a garuu namni 200 kan hin geenne gaafa bahu saala guddaa kuni miira ummata Oromoo cabsuudha jechuudha. Nama waan biraa dhiisa yaa ummata keenya namoota kutaa garaagaraatirraa uffata aadaa uffatee dhufe sun garaa isin hin nyaatu yaa jiran. Bari inni jeequmsa addaatiif hin deemu akkuma Oromummaa ofii agarsiifachuuf deema waan biraatii miti aadaa ofii calaqqisiisuuf deema. Maali qaanyimmaan akka naga'u kuni bar kuni akka siyaasatitti ilaalamuu qabu ayyaanni waan biraa siyaasni waan biraa. Irreechi iddoo tokkummaa Oromooti malee iddoo waan biraatii miti. Garuu baay'ina ummataatirra waraanni baay'ate baay'inni waraanaa fudhate irreessi osoo irreeffatamin hambifamee jechuudha. Kunis sheemii guddaadha. Guyyaa borii horaar sadeetitti illee kana taanan Oromoon inumaayyuu hin jirtu batti lakkaa'a. Yoo dhugumaan boru. Dhibee koronaa sababata. Yaa jara kenna dhibeen ayyaana hedduutu ture. Ayyaanni amantii kiristaanaa ture, ayyaanni amantii muslimaa ture. Gaafa san koronaa maa jettanii dhoorgina har'a maa dhoorgitan.
maal ayyaana san keessa koroonaan hin jiru kun akkamitti dhufe akka nama uummataa nee tokko maa fakkaatan yoo koroonaan illee ta'e ummanni dantaa mataa ofii lubbuu ofiitiif jecha eeggata malee isiniif eeggata ummanni du'ee du'uu baate isin maal isin ilaallata aslan wanni akkanaa kun xurii seenaa uummata Oromoo keessatti galmaa'ee jechuudha waan irraa salfan anamma waan biraatiif miti wanneen kana dubbadhuuf in salfadhe dhugaa rabbiitti sheem osoo amma hiriyaan afxanyaa wayii qabadhe hiriyaa amaara wayii qabadhe irree cirreeffatame jedhee himachuun in salfadhe irreessaa miti sargiin hiyyeessatu sanii olitti baay'ata dhugaa rabbiitti baranii nagaarrame dhuguma rabbiitti nama dhiba sheemidha kun maalaboo ijoolleen mana madaam walitti qabamtee kana caalaa reeffachuu hin dandeessi bar ano so akkam godhanii gaarii natti ta'e beeyta yookaan guutumaan guututti odoo irreechuma finfinnee sanuu dhoorganii jiraatanii bareedadha bakka hin jiru jedhamee diniin qurxiidhaan beekama akka nama irreechi jiru bultii jala maalii jedhanii miidiyaa kanarratti dhaadhessanii gaafa har'a madraka irratti namni ugguramee namni dhoorgamu saala guddaadha jechuudha kun bor bishooftutti illee akkana taanaan kaa Oromoo hinumaan jirtu bishooftutti immoo taa'e jedhee yaadu dhaamsan qeerroo Oromootiif dhaamu yoo jiraate guyyaa borii irreecha hora harsadeetitti kabajaadhaan tokkummaadhaan abbaan fedhe isin dhoorgullee akka kabajattan kabajaan isin gaafanne jeequmsi osoo hin jiraan jeequmsi hin jiru aslan mee guyyaa irraa jeequmsi hin jiru magaalaa keessa poolisitu beekan ummata jeeqa ummata shororkeessuudhaaf namni jeequmsan barbaadu nageenya barbaada waan barbaadullee karaa nagayaatiin ibsachuu barbaada garuu nama shororkeessaa godhanii waanuma hin taane itti maxxansanii siyaasa ofii tolfatuu barbaadanii jechuudha kaaniin shanee jecha kaaniin abaa'oo kaaniin kafaa'oo kaaniin waan bira yaadda'aniini waanuma arganitti guuranii jechuudha kuni nuuf saala baay'ee tokko gaddinee jirra dhugaa rabbiititti onneetu nu cabee miiratu nu cabee an bar isumaayyuu waan isin dhibu keessa isumaayyuu dafaniitiniin akka irreeffataniin odoo namni biraa ittiin makamin baanii bakka dhumate irreechi dhaabatee ra'anii miidiyaadhaan labsan qophiin irreechaa xumuramee jiraa jedhan bareen gaddaa ganamarraa galkanii caffaraa ture Oromoon Finfinne irraa ga Bishooftuutti dannasaa deemaa ture bareen gaddaa barana warrummaan 50 fi 200 seene sunuyyuu akkuma seenaniin gadi baanii dhumate jedhanii adda yaasan sanuu warra ofii filatan kaadireeta warra ofii isaaniitti filatan qofa warra achi keesseen baajii waraqaa wayii kennanii fi waraqaa san nama hundaaf hin kennamu kuni ani akka yaada kiyyaatti maal jedhee ture beektaa kabareen gaddaa san caalchisuuf mootummaan kun morkaaf jedhee ofii isaatiif irreessa kanarrattiin argamadhee eegaa ture mootummaan mataa isaa irreessa kanarrattiin argamadhee yaadaa ture isaanis itti warra dhaqeeyyoo afaan qabanii jechuudha kuni saala guddaadha ani hedduu irraa qaanfadhee Oromoon godaannisa guddaatu nu keessatti uumame bakkuma jirtanitti irreessa haala ho'aa ta'een kabajadhaatiniin warra Finfinneetti uggurame kana jajjabeessaa isinii jedha ani baay'ee haasa'uun barbaadu irrumaa saalfadhee waan nummaan haasa'amuu hin jiru dhugaa rabbiitti qaanfadhee jira hedduu hay wanni akkanaa nutti hin deebiin yaa uummata keenya deebuun akkana qaanyi dhaabar bara wayyaanee sanuu wayyaaneen irreessa nu dhoorgine bakka irreessatti nu reebde malee nu dhoorgine garuu barana irreessa dhoorgamuu jechuun riikaardii haaraa fi waan qaanyii waan sheemidha dhaamsi kiyya kana fakkaata an kana isin waliin ture reedii Adam Tube yoon miira keessa akka tasaa galee waa balleesse dhiifama naaf godhana of kolchaa isiniin jedha turtiin waliin gootaniif galatoomaa namoonni chaanaalii kiyya faaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii akkanaa taatan kabajaan isin gaafadha fayyaa ta'aa ayyaana gaarii